akkasi kana namichi kana akkasi yaa Saayidoo maal godhu garbiin jireenya kee jireenyuma bareedaa siif haa taasisu. Fatanaa booda gammachuun jira. Inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii. Saayidoon egaa Sumayyaan deemaan jira. Isa isheen jettee fi viidiyoo gadhiisteef anillee gadi ba'ee viidiyoo waraabaa jira jechaa jira. Saayidoon egaa amma akka jedhaa jirutti Sumayyaa ijoollee koo otoon argin akka fuutee hin deemne kadhachaan jira. Waggaa kana guutuu ijoollee koon argin aarsaa guddaa kaffalaan jira. Jecha jedhee jechuudha kan inni odeessaa jiru viidiyoo tokko gadhiisee amma kana. Kanaaf viidiyoo isheen gadhiiste sanarratti argeen dubbachaa jira. Afaan Amaariyaatiinis afaan keenyaanis dabarfataa jira. Yoo waan isheen haftu ta'e waan isheen kaffaltee achi deemuuf hundaa xumuratte sana bakka sana birrii sana anatu kaffala akka haftu kadhachaan jira. Yoo na dhageesseef yoo ishii jettee fi kan inni jedhee jiru jechuudha. Inni jechaa jiru waan isheen hundaa xumuratte kana hundaayyuu anatuyyuu kasaaraa haa ta'u anatu kaffalaa fi akka haftu yoo na dhageessite kadhachaan jira kan inni jechaa jiru. Waggaa kana guutuu wanti na hafeen jiru kunoo ijoollee koorras ijoollee kosotoon argini olii gadi rarra'aa jira. Amma immoo hunda fixadhee gara jaarman deemaa jira inni isheen jettee haasa'aa jirtu. Kanaaf waan isheen baaste kisaaraa sana anatu kaffalaa fi akka ijoollee koo fuutee hin deemnee kan inni jechaa jiru jechuudha. Yoo naani na sodaatte ijoollee immoo ishiin jettu yoo didde immoo yoo na dhagoo diddee yoo immoo hin hafuttee diddee bakkuma booleetti poolisii qabattee ijoollee koo argee ijoollee koo hungadhee wallaa nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Maaliif zanni na sodaatte yoo ta'e sodaatti yoo ta'e jechuun poolisii qabattee poolisii fidattee dhuftee ijoollee koo akka isheen na agarsiistu ijoollee koo hungadhee ijoollee koo hammadhee wanni jedhu baay'ee himmaatu jana guutee dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waggaa tokko muluu ijoollee koon argine ijoollee koo arguuf hin cinqamaa jira argachaa hin jiru. Amma immoo kanumarraanuu jaarmanitti hin deemaa ani isheen jechaa jirtu. Kanaaf kadhadhaan jira yoo dhageessee fi yoo isheen diddee immoo poolisii qabattee ijoollee koo otoo nan argisiisiin ijoollee koo hungatiin ijoollee koo hin hammadhee gaariitti isaanii hin jedhiin akka fuutee na jalaa hin deemne kana na kadhachaa jiranillee ani inni jechaa jiru jechuudha. Wallaahi nan booyani maaliif wanni akkas jedhu jechuudha. Ijoollee sana argachuuf waggaa guutuu kana aarsaa kaffalaa jira. Ijoollee sana argachuu hin dandeenye moona kanaa jechuudha. Miskiina wallaahi nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi kana biraan immoo yoo isheen ishii jettee kana waan ijoollee kana na argisiistee hin badhe immoo isaa booda ijoollee koo gizee yaadu yoo isheen diddee jaarman nafu jettee ijoollee koo arguu nan danda'a achi deemee yoo wayyaadu ijoollee koo achi dhaqeeyyuu dubbisuu nan danda'a. Yoo isheen nafu jettee waan diddee deemtu ta'e garuu amma kana kan hin barbaadu na agarsiistee ijoollee koo hungadhee gaggeessuu barbaada kan inni jechaa jiru jechuudha. Yoo hafte yoo hafuu diddee gaggeessuu barbaada ani inni jechaa jiru jechuudha. Ijoollee koo jakootiin argee hungadhee jedhee jechuu isaati. Ammoo isa fuudhee jettan immoo ani hin fuunee arabni tokko sagalee qabdee fi Sumayyaan immoo rikerdii sana fuutee gadi baastee ageessistee dhugaa fuudhee seetee ani jaartii arabaa fuudhee siin qabu hin fuunessi. Ani ijoollee koo arganne yooma fuudha barbaacha deemee ani inni aarsaa kaffalaa jiru ijoollee koo fidha ani inni jechaa jiru jechuudha. Hayyuun immoo rikerdii sana ageesseetii waan uguma fuudhee seetee waan hin taane hojjetaa jirti. Akkuma durii gizee mana maatii ishee jirtutti deebitee jirti.
kan inni jechaa jiru jechuudha Saidooni. Maaliif akkas taataa yoon jedhee waan si gashuun jiru achi teessee na gaafachuu dandeessu kottu na bira kottuutti na gaafadhu kan isheen naan jettu. Kanaaf har'aa tikeetii deemaan jira yoo rabbi jedhee Finfinneen bu'aa kan Finfinnee bu'eetti Finfinneen buluu Adaamaan deema. Adaama deemee immoo hayyuu wajjiniin waan jiru immoo viidiyoo isinii waraabaa kan inni jedhee jiru jechuudha. Waan jiru hundaayyuu jedheera. Kanaaf viidiyoo yuutuubii irratti waa biraadha. Tuutukii irratti immoo liibii galtee waan hin taane hojjechaa jirti naan aarsuu fi akka nani aaruufidha kan isheen akkas ta'aa jirtu. Kun immoo walii galtee nuuf hin kennu waan isheen amma hojjetaa jirtu jechaa jira. Akka maatii ishee duriitti jechiin mataa qullaafaati maraatti jedha namoonni tokko tokko garuu hin argine ani. Sumayyaan illee akka jettee akkasuma jettee yuutuubii irratti shafanattee dhufti tuutukii irratti immoo akkuma duraa isheetti maraataa jirti kan isheen jettee baranallee. Saayidollee amma liibii galtee ana aarsuu fi waan hin taane hojjechaa jirti. Kun immoo walii galtee nuuf hin kennu. Garuu dhiisee deemuu kootti balleesseera isheen akkamna dhiistee deemtaadhaan isheen aartee jirtu isa balleessee jira. Ammoo isa fuudheera seeteeti aartee jirti. Achi gahee egaa yoo nagaan akka isheen odeessitu kana yoo ta'e isheen illee karaa qabdee jirti. Yoo immoo achi gahee ilaalee furmaanni yoo jiraate immoo viidiyoo waliin sinii waraabee gadhiisaa kan inni jechaa jiru jechuudha Saayidooni. Hayyuun immoo nama siniin jaallanne jini hin fiigina warri jireenya nama keessa galtee jireenya namaa diiddee jireenya namaa balleessitee rabbiin siyaa balleessu warri naan jettanii aamiinii jette subhaanallaahi alazim wallaahi astaghfirullah baay'ee tokko nama gaddisiisa. Aamiin jette jaalladhe du'inaan jetture nan jaalladhe akkan du'u barbaaddaniire anatu of godhe anatu maatii koo kabajaa uwwate anumatu of godhe ammas immoo anumatu jireenya koo jiraachuuf anumatu murteeffata namni naan murteessu duras anatu murteessateetti galee jireenya kanatti wanta ta'eef ammas immoo ofuma koo murteeffadha namni naan murteessu warri na abaartan immoo aamiin jettee jirti. Kanaafuu ani namni na arrabse namni akkas na godhe jettanii jireenya keessan badaa hin jiraatina. Namni wayin torbee tokko kan sin arrabsu wayin immoo ji'a tokko kan sin arrabsu kan maqaa keessan haasa'anii torbee tokko ji'a tokko hin caalu kan maqaa keessan haasa'u. Kanaaf namni na arrabsa namni akkas naan jedhe namni na xiqqeesse namni komentii naa barreesse akkas naan jedhe jettanii jireenya badaa jiraachuurra amma jiraatanitti jireenya gaarii jiraadha kan sin barbaade wajjiniin ta'a akka koo hin ta'ina kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Viidiyoo waraabaa jirti iddoo kana sirriitti viidiyoo waraabdee gadhiisaa jirti kan isheen haasa'aa jirtu jechuudha. Kanaafuu dubartiin immoo gaafa takka garaa kutatte deebiin hin jiru. Kanaafuu anatu of godhe ta'eef ammas immoo anatuyyuu keessaa akkanitti galetti keessaa bahus anumaadha. Kan isheen jettu inni waggaa 60 70 ta'e fuudhuu danda'a. Ani immoo yoo umriin irraa deemee hin danda'u ta'eef ammuma kanattidha ani jireenya bareedaa jiraachuu barbaadu kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Dhuguma keetii baay'ee tokko rabbiin nagaa isinii haa buusu malee jechatti jettee sirrii madhayaa hayyuu. Isaaf jedhee jireenya koo gatee isaaf jedhee maatii koo jibbee isaaf jedhee maatii koo lolee isaaf jedhee maatii koo irraa gargar bahee jira kan isheen jettu jechuudha. Ofii jaalladhee otoo inni naan jaallatiin ofii koo barbaadee otoo inni naan barbaadiin wallaahi baay'ee tokko viidiyoo narraa tokko viidiyoo ishee waraabdu tokko duudu aartee jirti sirriitti dhugaa rabbi kan isheen haasoftu jechuudha. Kanaaf jireenya badaa hin jiraatina, jireenya gadadoo hin jiraatina. Namni maannaan jedha jettanii jireenya rakkinaa, jireenya badaa mana keessaa wajjin yoo ta'e isaa bira kutaati jireenya keessan kan isin barbaachisu jiraadha kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Saayidoon immoo egaa yoo isheen waan isheen jettu akka laalutti akka dubbattutti waan karaa qabdee fakkaata yoo ta'es
gallee walumaan ilaallaa galee ilaallaa jechaa jira. Viidiyoo isinii waraabaa jedheera gamee viidiyoo dheenna viidiyoo isaan waraabanii qeeruma nuuf haa ta'u inshaallah. Kanaafuu si gadhiisaa innati jettu ishee dhiisee innati jettu jechaa jirti. Inni yoo Sumayyaan waan deebitu ta'e hayyuu gadhiisa waan ta'e jedhee fidhatti fakkaata gara kan ishee yakkee isheetiin jechuudha. Wanti isheen aartee fi tokkoffaa kana natti fakkaata. Yesuuf illee kana iyyeessii fi guyyaa meeqa jechuudha. Nama aarsaa si hiikeen ishee sana araarsadha jechuun dhugaa rabbii kabbaadiidha. Maalumaafuu nagaa isinii haa buusu dhugaa.